Okay, sagantaa keessan jalqabuu dandeessu. جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى متدرين كينا قودا هنگا أفوري أفكسا كان قبودا إسا كيسا إني جلقباتي في كان سينسا كان تهي كي كان تهي جتودا كونسبتين واهي فنفمود أولي غلط كونسبتين إسا جلقبني إسا إيسا في أكامي جلقبامي وانتجدو kan ilaalu tahaa isaan booda mootiyyuu waa'ima fannifamuu kana irratti obboleewwan kiyya anatti aanuudhaan ni dabaluu jechuudha. Jalqaba irratti gisee ilaallu kitaaba The Pagan Apostle jedhamu kan Paul Frederiksson barreesse keessatti wanta ajaa'ibaa wahii kan arginu tahaa jechuudha. Innis maalidhaa innaa jennu keessaa walii qabee jechuudha. Fuula tokko hanga 3 keessatti walii gala wanti inni haasa'e maal jedhaa? Fannifamuu Yesuusiif jedheera. Fannifamuu Yesuusii fi sochiiwwan inni godhaa ture hundi isaa walii qabee ibsaa. Achi keessatti illee amma fannifamuu isaatiin booda jedhe qabiyyeen barumsichaa yookiin koontentiin isaa guutumatti akka jijjiirameetiin jedhe dubbataa jechuudha. The content of the movement message shifted significantly. jedhee akka guutumatti badhaan jijjiirran guddaan isarratti godhame ibsaa jechuudha. Kunis maalidhaa? Barnoonni inni waytii lafaa barsiisaa turee fi konseptiin erga inni deemee fuudhu dhufe mootuu erga akka isaan jedhannaa tahe erga Yesuus fannifame booda kan dhufe waan walittuu hin dhufnee jechuudha. Achi keessatti wanta tokko tokko kaasee maal jedhaa? While Jesus preached the coming of God's kingdom, wayita lafa kana turetti Yesus waa'ee dhufaatii mootummaa Waaqayyoo wayitii barsiisaa turetti Paul Good News yookiin immootiyyuu wangeelli Phaawulos barreesse immootiyyuu made Jesus himself, his resurrection, or the primary features of that message. Maal godhee akka waan Yesuus mataa isaa kana mata duree barumsichaa godhee yaada guddaa barumsaa godhetiniin lafa kaahee jechuudha. Kanas maal godhee du'aa ka'uu isaa akkasuma mootiyyuu du'uu isaa naamna kanneen mataa barumsichaa godhetiniin akka yaada guddaa barumsichaa ta'etiniin ilaalamu dhiibbaa guddaa godhuu dandahee jira jechuudha. Ammallee mootiyyuu kitaaba san keessatti wanti inni dubbatu Yesuus maannoo Phaawulos jechuudha. Akka faawundar yookiin hundeessaa amantii kanaatti of laalaan turre akka ofiitti jechuudha. Maalidha malee Yesuustuyyuu barsiisaa amantichaatii fi ammallee mootiyyuu kitaaban warra Jiwushotaa yookiin immoo warra Yihuudotaa guutuudhaaf kan dhufeedha jedhetiniin isuma jalatti kan of ilaalaa turedha jechuudha. Garuu mootiyyuu barumsicha kana keessatti taasifamuun yookiin dhiibbaan inni godhe kan barsiisaa tureen konseptiin isaa walumattuu guututtuu kan hin dhufne taheetiniin argamee jedhetiniin bal'inaan dubbataa jechuudha. Akkasuma mootiyyuu kitaabni The Pagan Christ kan jedhamu kan immoo Tom Halperiin barraa'e kitaaba sirriitti amantii kiristaanaa kana dhufaatii isaa fakkeenya baay'ee wajjin wal bira qabee Hellenistic mythology irraa dhufaatiin isaa jedhetiniin bal'inaan guutuu isaatitti kan haasayetiin wanta ajaa'ibaa isa keessatti arginaa jechuudha. Even takka takkaan addaan baasee hunda isaatuyyuu konseptiin kun kana irraa dhufe. Even Deesembar keessa dhalate kan jedhamu suni Yesuus akkas osoo hin tahin jedhe. Kitaaba san keessatti jechuudha wal bira qabee aadaa warra Ijiptii yookiin immoo Ijipshaan kaalcharii keessatti Oorisis warra jedhamantu isaan irraa kan fudhatamedha malee Yesuus ji'a san keessa dhalatee inuu yaadamu jedhe. Even kana barsiisaa amantii keessatti illee warroota even Itoophiyaa kanarra barsiisan wanta kana dubbatanii jiran. Yesuus jinni inni dhalatee kun ji'a amantii warra paagaanizimii kabajaa turan malee Yesuus exactly keessatti dhalateedha miti jechuudha. Even according to the book or according to the Bible. Akkuma Baayibiliitti gaafa laalle akkasii miti jechuudha. Inshaallah mata duree wanta hin turniif akkasitti wanti jedha kitaabichaatuyyuu qabiyyeen isaa kana fakkaataa jechuudha.
kitaaba The Pagan Christ kan amma jedhamu kan isiniin jedhe kana keessatti peejii 3ffaa irratti innis deebisuudhaan maal jedha? Jesus himself, his deeds, resurrection became the control of future of the good news. Du'aa ka'uu Yesuusiif jedhe. Akkasuma immoo du'uu isaa akka bu'uura amantii yookiin immoo bu'uura wangeelaa godheetiin kan barsiisaa ture Phaawulosidha jechuudhaan ka'a jechuudha. Ammallee immoo oduma siqee peejii 14ffaa irratti maal jedheetiin kaaya? Wanti fannifamuu jedhamu kuni wanta duraan hin turin wayii osoo hin ta'in waan duraanumayyuu jiru wayii kan immoo guyyaa keessa qo'annaa waa'ee taratii jechuudha. Yookiin immoo maayitoolojii keessatti paagaanizim maayitoolojii irraa kan dhufedha jechuudhaan kaayaa jechuudha. Maal jedhee? Crucifixion is renewed vision of the ancient pagan myths rather than a literal historical event jechuudhaan akka wanti kuni maayitoolojii warra xaa'ota amlaakiyaan yookiin immoo warra waaqolee tolchatanii ofii gabbaraa turan warra duraanii keessayyuu kan turedha. Kiristaanummaan dhufnaan sanuma haaromse malee homaa wanta lafaa kaasee wanti jedhee hin qabu. Kana jechuun isa keessaa kan dhufedha jechuudha. Paagaanizimii kana makaatetiniin isa irraa kan liqeeffatamedha wanta jedhu kaahuudhaaf yaalii godhee jira jechuudha kitaabichi sun. Ammallee immoo mallattummaan jedha. Mallattummaan wanta akka fannominaama kanneen iyyuu duraanumarraafuyyuu fayyidaa keessa ture jira warra paagaanizimii biratti jechuudhaan bakkee lamatti irra deebi'ee dubbata. Tokkoffaa naannoo peejii 11 irra ni dubbata. Akkasuma peejii 109 irratti illee wanti kun waan konseptii wanta duraan jiru irraa akka fudhatame jechuudha. Kana qofaa miti. Wantoota baay'ee wal bira qabee xaa'otii warroota duraan gabbaramaa turan waaqolee duraan akka waaqaatitti ilaalamaa turan hunda isaanii kaasee tokko tokkoon even akkanatti wal fakkaatanii kun akkanaa kun akkasii jedhee hunda isaanii wal fakkeenya isaanii baaxaan sirritti kitaaba gadi bu'eetiniin ibsuu danda'e wahiitii jechuudha. Akkasuma amma maal jedha kitaaba san peejii 208 irratti gaafa laallu namichi Laazaruus jedhamu jedhe. Laazaruus namichi jedhamu kana jedha tokko tokkoon erga ibsa itti kennee booda akkanatti kun Yesuus akkanatti yoo ta'u innis akkana jedhee waa'ee du'aa irratti kaasee gaafa dubbatu maal jedhe dhuma irratti another Lazarus story is jedhe another example of his jedhetini Jesus jedhetini Yesuusin maqaa dha'ee jechuudha kan inni irraa fudhatame akka ta'e ibsee jira jechuudha. So gabaabumatti maal jechuu barbaade kitaabichi? Wanti kuni waan duraanii irraa kan waraabamedha. Amantii paagaanizimii yookiin amantii warra dhakaamuu gabbaraa turan warra isaaniirraa kan fudhatame akkasuma civilization of Greek Roma qarooma Greek Roma kana makatee kan isaan wal keessa wanti jedhetiniin wal irraa dhufan akka ta'e ibsaa jechuudha. Amma immoo peejii 145 irratti immoo du'uu fi du'aa ka'uu isaa kana guutumatti jedhe namicha Diraamaas jedhamu irraa kan fudhatame akka ta'e bal'inaan ibsee jira jechuudha kitaabichi kun. The Pagan Christ kitaabni jedhamu kuni jechuudha. Ammallee immoo waa'ee incarnationii yookiin immoo waaqni foon uffatu kunillee akka waan duraan aadaa Ijiptii keessa ture ta'e ibsee jira jechuudha. Peejii 6 irratti maal jedhe? It represents in Egyptian jedhe. Amantii Ijiptii keessa duraanumarraayyuu ture jira. Yoo xiqqaate naannoo waggaa 4,000 dura. Du'a Yesuus Kiristoos wayitii jedhamu kanaan duratti naannoo waggaa 4,000 duratti wanta turedha. Waan immoo jalqabame miti jedha. Kuni kan warra seenaa irraa kan laalledha jechuudha. Inshaallah gara boodaatitti bal'inaan itti deebi'a. Ammaaf immoo gara abbootiitti illee gaafa laallu jechuudha. As deebinetti niin gaafa laallu barnoonni kuni akka makaateetti niin jiru gaafa barsiisu hojii ergamoota keessatti wanta arginu wahiitu jira jechuudha. Gosa wahii keessa gadi bu'anii isaan gaafa Barnaabaasii fi Phaawulos barsiisan waaqa ofiititti fakkeessaa turan. Warri Roomaatii fi warri Giriik kana keessa gisee isaan barsiisaa turanitti
isaan waaqa ofiitii wal bira qabanii ilaalaa turanii jechuudha. Homaa isaan hin ajaa'ibna. Ifin waan akka waaqa isaanii wayii isaan barsiisaa jiru itti fakkaatee ajaa'iba akkasitti ilaalan. Mee jalqaba irratti hojii ergamoota osoo isiniin dubbisin duratti wanta tokko haa ibsuu jechuudha. Amma yaadni warri Giriik duraan qabaataa turan jechuudha. Hellenistic Giriik maayitooloojii keessatti gaafa laallamu Ziyuusiin kun Ziyuus jedhama. Waaqni jechuudha. Ziyuus kan jedhamu kun abbaa Hermes jedhamee yaadama. Maqaan kabajaadhaaf isaan ittiin waaman immoo afaan Giriikiin Hootiyoos Paatros jedhama. Hootiyoos Paatros jechuun immoo God the Father jechuudha. Waaqa abbaa jechuudha. Akkasitti ilaalama. Eenyu Ziyuus kan jedhamu kun. Itti aansee immoo kan jiru eenyudha Hermes jedhama. Hermesiin kun immoo ilma Ziyuus jedhamee kan yaadamu yoo ta'u, inni immoo jiddu galeessa jedhameeti ni ilaalama jechuudha. Jidduu waaqaa fi namaa kan jiru jedhamee ilaalama. Maqaan kabajaa kan inni ittiin waamamu immoo akka afaan Giriikitti Hootiyoos Hoogiyoos jedhama. Kana jechuun God the Son jechuudha. Iziliyaa yoo ilaallu waaqa ilmaa jedhameetiin maqaa kabajaatiin waamamaa ture jechuudha. Ergixanyaan wayitii waan kana akkanatti himu sila waa'ee macaafa qulqulluu yookiin immoo waa'ee Yesuus himaaraa akka jettan. Maal jennaan akka malee waan wal fakkaatuuf jechuudha. Baay'ee beekamuu qabu wanti kun amantii dura kiristiyaanitiin duratti turee fi yaada konseptii warri Giriik warri heelan qabaataa turan jechuudha waa'ee waaqaa irratti. Warri kun immoo gizee barsiifamaa turan eegasiin amma hojii ergamootaatti gaafa isinii taruu magaalaa Liqiiniyaa jedhamtu keessa gaafa bu'anii Barnaabaasii fi Phaawulos barsiisaa turan isaan maal jedhaniini mee hojii ergamoota irraa isiniif haa dubbisu jechuudha gabaabinaan. Hojii ergamootaa boqonnaa 14:12 irratti akkana jedhe. Namoonni baay'atanii achi turan waan Phaawulos hojjete yommuu argan sagalee isaanii ol fuudhanii afaan Liqooniyaatiin kan jedhu kuni kutaa Giriikii jechuudha. Liqooniyaatiin maal jedhaniin waaqayyooliin namoota fakkaatanii gara keenyatti gad bu'aniiru jedhan. Maaf waan kana jedhan beektu? Konseptii kan duraayyuu yaada akkasii isaan keessa tureera. Amantii isaanii keessatti duraanumaa waaqni nama ta'uu akka danda'u. Akkas wanta amantii akkasii wanta qabaniif odumaa hin shakkiin shakkii tokko malee kuni waaqolii gara keenya foon uffatanii dhufanidha yookiin bifa namaatiin gara keenya dhufanidha jedhan jechuudha. 14ffaa irratti 13ffaa irratti maal jedhanii Barnaabaas maal jedhanii Ziyuus jedhanii laala waaqa reef isinitti himan jechuudha. Ziyuus jedhanii maaliif waaqa guddaa jechuudha. Waaqni akkamiin yaadama amma laala Barnaabaasiin Ziyuus waaqa guddicha jedhanii Phaawulosin immoo kan dubbate isa waan tureef akka ergamaa waaqayyoolee isaaniitti maal jedhanii Hermes jedhaniin jechuudha. Hermesiin kun kareef God the Son isiniin jedhasanidha jechuudha. Amma kana keessatti Phaawulos waan dubbateef waaqayyotu ergatee waaqni guddichi ergatee waaqni xiqqaan dubbata jechuudha. Akkasitti ilaalama yookiin God the Father hin ergaa God the Son immoo irraa dubbata jechuudha. Barnaabaas waan sirrii dubbate waan calliseef inni waaqa guddicha akka nama Phaawulos hin ergateetitti isa fudhatanii maal isaan jedhanii inni Hermesidha jedhaniin jechuudha wantiidhaan. Eenyuun Phaawulosin. So wanti kuni even hamma tokko hagana macaafa qulqulluu keessatti illee gara gaafa dhufeetiniin arginu ni mul'ata jechuudha. Ammallee immoo kiristaanummaa duratti jechuudha. Naannoo waggaa 20 irraa kaasee hanga 50 irraa kaasee hanga 20 jechuudha. Dhaloota kiristoosiin duratti kan jiraataa ture Fiiloo za Aleksaandariyaa kan jedhamu inni immoo falaasfaadha. Gizee barumsa keessatti akkamitti barsiisaa ture jechuudha. Inni jecha loogos jedhamu kana fayyadamee barsiisaa ture. Loogos kan amma isaan jecha heen harka heen hologos kaayii hologos hin piroosoonteos kaayii teos heen hologos jedhamu Ingiliyaannis irratti isa kana fudhatanii loogos jechuun gabaabatti jecha jechuudha. Akka afaan Giriikitti jechuudha. So maal jedhetiniin dubbataa? The Logos is the firstborn son of God and the angel of God jedhetiniin dubbataa jechuudha. Eenyu Fiiloo za Aleksaandariyaa kan jedhamu kuni jechuudha. Kitaaba isaa Frederick Completion A Story of Philosophy kan jedhamu volume 1 irratti peejii 458 irraa 462 irratti wanti kun ni jira jechuudha. Amma wanta kana inni falaasfaadha wanti beekamu qabu.
filoosofii ta'uu isaatiin wajjin amma waaqa jedhee barsiisaa ture. Maal jedhetiniin barsiisaa ture? The first born ilma hangafaa waaqaa jedhetiniin barsiisaa ture jechi loogoosin kun jedhetiniin konseptii kana dubbatee jira jechuudha. Isaan duratti yookiin kiristaanummaan dhufuun duratti waan kana fayyadamee ibseetiniin jira jechuudha. Amma mootiyyuu as deebi'anitiniin gaafa wanti jedhametiniin laalamu charchi faazeroonni illee as deebi'anii gizee jechoota warra wanti kana fudhataniitiniin barsiisan ni agarraa jechuudha. Maal jedhee gaafa laalluu jechuudha argeensi jechuudha. Yookiin immootiyyuu inni yaa ingiliffaan argeensi jedhama. Gaafa barsiisu charchi faazee warroota barsiisota amantii warra bara jaarraa duraa keessa barsiisaa turanidha. Inni however we may call it a second God. Waaqa lammaffaa jenneetiniin isa waamuu hin dandeenya. We may call it second God now that it means nothing more than virtue capable of embedding other virtues jedhetiniin barsiisa kana walii galatti fuudhee kan isa dura ture saniin walitti makee gizee barumsa kana kennan ni agarraa jechuudha. Ammallee Jaastiin Martiyaal kan jedhamu yookiin immootiyyuu maal jedhama isa marteer godhame jechuudha. Yookiin immootiyyuu isa maswaa'itii godhame jechuudha. Yookiin immootu samaa'ituu marteer Jaastiin marteer jechuudha samaa'itii jechuudha. Nama amantiif jecha ajjeefame jechuudha. Innis gaafa barsiisu jechuma wanta warri duraan gizee barsiisan isaa jecha fayyadamanii isaan barsiisaa turan san fudhatee maal jedhetiniin haasa'a? I will try to convince you that you have understood the scriptures and that from what I say and what is said there is another God. Inni waaqa biraa jedhetiniin waaqa biraa jedhamee barsiifamuun isaa kun immootiyyuu akka amantii maayitoolojii Giriik duraanii keessatti ture kan tiksiree fi kan Frederick irratti kaafne sun ni ibsa. Amma immoo as deebi'ee Jaastiin Martiyaal jechuma san fayyadamaniitiniin gaafa maal godhan argina? Gaafa jecha kana Yesuusiif fayyadamaniitiniin wal keessa dhaabaniitiniin isaan wanti jedhetiniin barsiisuu isaanii kana arginaa jechuudha. Akkasuma macarashaa irratti mootu jechuudha. Jecha Jaastiin Martiyaal tokko ilaalletiniin gara isa itti aanutti tarraa jechuudha. Gaafa jedhe warroota Giriik kanaan wanti inni jedhan soo jedheen gaafa isin wanto Yesuus akkatti du'ee dhalatee maalii jedhee jennee eegas immootu gara waaqaatti ol deebi'e jennee isin barsiifnu jedhe. Waan haaromfinnee osoo hin tahini just homa isin duraan beeytan ilmaan Jupiter jedheen. Warra Roomaattiyyuu baay'ee Jupiter jedhetiniin fayyadamu jechuudha. Zeus isa jedhanii waaqa guddicha kana jechuudha. So jechichi akkanatti dubbifama. So when we say that the word, the firstborn of God was crucified, died, rose again, and ascended into heaven, we do not bring anything different from what you, the children of Jupiter, believe. Ilmaan Jupiter waan isin itti amanaa turtan kanarraa waan duraan isin itti amantan saniin alatti homaa hin finnee gaafa nuti Yesuus akkana ta'e kun akkana ta'e jannatiniin haasofnu Yesuus du'e du'aa ka'e badii namaatiif du'e maalii jennee gaafa kana haasofnu walumaa galatti maal jechuu kenna jedhe nu waan haarawa isinitti finnee osoo hin tahini homa duraan isin amanaa turtan sanidha. Kanarraa wanti hafe homuu hin jiranii jedha jechuudha. So amma warroota seenaa irraa nama tokko tokko maqaa isaanii dha'ee macarashaa irratti immootiyyuu Baart D. Ehrman maybe namni xiqqaasu tokko ni arga jedhee yaada. Kan isaa kaasetiniin kan goola butaa jechuudha. Warroonni seenaa gaafa laallee warroonni seenaa kitaabban even warroonni namni baay'een jechuudha. Most even nama 5 yookiin 6 kaasuu nan danda'a jechuudha battala kanatti. Kan maal jedhanii waliigalatti koonseptii jedhan waa'een du'aa ka'uu maaliin kunneen koonseptiin isaa kan akka amma jiru kanatti ilaalamuu jalqabe erga Yesuus du'ee booda even Yesuus mataan isaa takkaa jedhe Baart D. Ehrman how Jesus became God kitaaba takkaa yaadee inni amma ani duuti kiyye kun ani cubbuu uummata hundaatiif jedhe takkaa yaadee hin beeku jedhe. Takka kuni maalidha? Jijjiirraa Phaawulosiin dhufeedha
jedhetiniin lafa kaa even Yesuus mataan ofii an takkaa cubbuu namaatiif jedhee yaadetu hin beeku. Even innumti mataan isaa jechuudha. Ayidallam namni biraa isarraa himuuti innumti ofiin isaatiifuu takka akkas yaadetu hin beeku jechuudhaan dubbata. So amma nama muraasa nama tokko lama maqaa dhahiitiin gabaabsaa jechuudha. Jalqaba irratti James George Fraser kan jedhamu bara 1854 irraa hanga bara 1941 kan jiraate inni kitaaba isaa The Golden Buff kitaaba jedhamu keessatti waa'ee du'aa ka'uu midhaan kanneen hundi isaa dubbatee jechuudha. Akkuma ibsanitti inni waan waaqotii kanneen irraa fudhatame akkasuma immoo maayitisii Helenistikii irraa kan fudhatamedha. Yookiin immoo taratii warri Heelanirraa fudhatamuu isaa dubbataa jechuudha. Itti aansee immoo Percy Graves kan jedhamu bara 1813 hanga bara 1883tti kan jiraataa ture. Kitaaba isaa The World's 16 Crucified Saviors kitaaba jedhu keessatti waliigalatti jedhe gaafa inni fayyisaa namaa ta'ee du'uun isaa fannifamee du'aa ka'uun isaa hundi isaatu iyyuu waan seenaa maalirraa fudhatame amantii paagaanizimii duraanii irraa dhufedha. Even jedhe inni durbee irraa dhalachuu yookiin immoo virgin birthii ta'uun isaatu jechuudha. From the Virgin Mary Maariyaamisitti durbee sanirraa dhalachuun isaatu iyyuu paagaanizimii irraa amantii kan dura keessa ture achirraa dhufedha jedhetiniin haasa'ee jira jechuudha. Arthur Drews inni sadaffaa bara 1865 irraa hanga bara 1935 kan jiraate inni immoo falaasafaadha akkasuma barreessaa seenaatii jechuudha. The Christ Myths kitaaba jedhamu keessatti maal jedhe Yesuus waliigalatti jedhe amantii paagaanizimii elementoota lamarraa argamee jedhe. Wanti tokko elementii lamarraa dhufee kompaawundii ta'a miti. Elementoota lamarraa dhufeetiniin Yesuus seenaan isaa kun seenaa ta'ee jedhe. Innis elementii warra paagaanizimiitii fi elementii warra jiwishirraa dhufee kompaawundii kiristiyaanitii jedhu uume nuun jedhaa jechuudha. Inshaallah asumarra gabaabsa itti fufaa obboleeyyan. Jazakumullahu khairan Umayr. Barsiisaa galatoomaatiin ulfaadha wayyooma. Obboleeyyan warri koomantii taaptaap koppii liinkii godhaatiniin hanga saniyyi isuma qofaayi. I think waan barumsa nuuf ta'u irraa furanne natti fakkaataayi. Asumaan akka wanti isaanii kanas fooloo godhaatiniini. Waa'een fannifamuudhaa Kiristoosii kan ammootuyyuu kaasee Paawulos ammootuyyuu waa'ee warra amantii paagaanizimii irratti kan inni hundaa'eetiniin dubbate jedheetiniin waliigalatti kan inni fixeetiniin jiru. Jazaakumullahu khairan barsiisa umrii dheeradhaatiniini. Obboleeyyan warri haftanis jechaadhaayi gaggabaabsaatiniini. Ustaaznis irraa wannoo jedhuudhaaf waan ta'eef achi booda mana biraa banneetiniin wannoo jechuu ni dandeenya. Binti Jaafar itti fufi. Jazaakumullahu khairan ulfaadhaa wayyooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hayo bismillah. Akkuma obboleessi keenya nuuf kaaseetiin jirutti jechuudha. Amantiin waa'een fannoo konseptiin isaa eessaatiin ka'ee dhufe paagaanii irraati jechuudha yookaan jara xaa'otii irraati. Akkuma jara irraa dhufe maaliif jara irraa dhufe jenneetiin kan dubbannu yoo taate wangeelota irratti illee haaluma nuuf kaasee jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni Yesuus waan kana hin barsiisne hin dabarsinillee jechuudha. Maaliifi waggaa Yesuus qabameera jedhamee amanamutti barattoonni isaa hin turre jechuudhaan dabarsanii kan jiran. Fakkeenyaaf Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 50 irratti isaan hundinuu isa dhiisanii baqatanii jedheeti kan inni dubbatee jiru. Maalidha kan nuti wajjiniin ilaallu amma jennaan waldhabbii wangeellee afran waa'ee fannoo Yesuus irratti qabanudha. Kanaaf barattoonni wanta jarreen argine wanta jarri dabarsanii illee kan biraa hin barsiisne barumsa haaraa ta'edha jechuudha kan Paawulos fide paagaanii irraa ta'uusaa ni hubanna. Kanaaf kan inni wallaaqu jechuudha wangeelonni. Fakkeenyaaf wangeela Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 irratti maal jedhaan isaanis namicha Qaareenaa kan Simoon jedhamu tokko utuu inni baadiyyaadhaa dhufee achiin darbaa jiru arganii inni fannoo Yesuus akka inni baatu isa argisiisanii namichi kunis abbaa Kindiroosii fi Rufoosii fi jedha asirratti waan nama dhibu jechuudha afaan Amaariffaatiin akka kana hin jedhu afaan
haaromfaatiin itti dabalameetiin kan inni jiru jechuudha. የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ላይ አንድ መንገድ አላፊ የአሌክስንድሮስ እና የሩፎስ አባት ስምዖን የተባለ የቃሬና ሰው ከገጠር ሲመጣ መስቀሉን ይሸከም ዘንድም አስገደዶት ይላል kan inni jedhu jechuudha. Fannoo Yesuus wanti jedhu afaan Amaariffaatiin yeroo ilaallu gonkumaan jiru jechuudha. haa ta'uuti iyyuu immoo kanuma ta'ees immoo waliin fakkaataa jiru masii wal fakkeessuuf yaalaniiru jenneeti yeroo ilaallu waliin fakkaata jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 32 irrattis akkuma sana namticha Qaareenaa Simoon jedhamu akka inni baate kan inni dubbatu. Haa ta'uuti iyyuu Wangeelli Luqaas illee sanuma dubbata jechuudha. Kanaaf kan faallaa ta'e kami jennaan Wangeela Yohaannis jechuudha. Wangeela Yohaannis maal jedheeti kan inni dabarse? Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti innis fannoo isaa ofii isaatii baadhatee iddoo bukkee mataa kan afaan Ibraayisxiitiin Golgootaa jedhamutti ol bahee jedhe kan dabarse jechuudha. Yesuus ofii isaatiif baadhate moo fannoo isaa kanadha. Namicha Qaareenaa Simoon jedhamu sanatu baatee fi kan jedhu wal dhabbiitu jira jechuudha Wangeela afran irratti jechuudha. Dabalatees immoo yeroo inni itti fannifame Wangeela Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 25 irratti yeroon isaan itti isa fannisan ganama sa'aatii meeqa ture? Sa'aatii 3 ture dheeti kan inni dabarse. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti garuu maal jedhee yeroon isaa guyyaan sunis guyyaa qophii Faasikaa ture. Yeroon isaas gara sa'aatii 6 ture jedha. Asirratti sa'aatii Yesuus qabameetii itti dhufedha jechuudha. Kan Yohaannis dabarsaatiin jiru. Yohaannis sa'aatii 6tti qabameetii Yesuus dhufe sa'aatii 6 ture. Philaatoosis Yihuudootaan mootiin keessan kunuuti yeroo inni jedhuuni sana jechuudha. Isa fannisi isa balleessedhaniitiin ganaa dubbataa jiru. Ganaa hin fannifamne iyyuu reef qabameetiin hin dhufa jechuudha. Sa'aatii kamidha kan Yesuus fannifame? Maaliif Wangeelli haala kanaan yaada tokko irratti maaliif wal dhaba? Inni gaaffii kan kaasudha jechuudha. Dabalataanis immoo Wangeelonni waa'ee Yesuus du'aa ka'uu isaa irratti illee haaluma kanaan jechuudha. Waa'ee dhuunfannootiin waa wal qabatu sirriitti kan inni wal dhabu jechuudha. Wangeelli Maatewos boqonnaa 29 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yeroo ilaalu sanbata booddee guyyaa jalqabaa torban sana Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen kan badii barraa kana wal ilaaluu deemaniidha kan inni jedheetiin dubbate. Wangeela Maatewos boqonnaa 29 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yeroo ilaallu jechuudha. Lakkoofsa 2 irratti kunoo sababii ergamaan Gooftaa samii irraa gadi bu'ee gara awwaalaa dhaqee balbala awwaalaa irraa dhagaa sana garagalchee irra taa'eef ergamaan sun dhagaa sana irra kan inni taa'e jechuutiin dabarseetiin jiru jechuudha. Badii barraa qadeemanii jirri Maariyaam. Sanbata booddeedha kan jarri deeman jedheeti Maatewos dabarse jechuudha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 irratti immoo lakkoofsa 1 irraa kaasnee yeroo ilaallu maal jedha jennaan erga sanbanni darbee booddee Maariyaam ishee Magdalaa fi Maariyaam haati Yaaqoobii fi Saloomee dhaqanii reeffa Yesuus dibuuf jedhanii urgooftuu bitan. Sanbata sanatti hin dhaqan immoo ganaa dhaquudhaaf urgooftuu sana bitatanii jechuudha. Gaaffiin asirratti qabu. Itti aansuudhaanis immoo isaanis guyyaa jalqabaa torban sanaa lakkoofsa 2 irratti ganama barii akka biiftuun baateen gara awwaalaa ni dhaqanii jedha. Yeroo dhaqan sanattis dhagaan sila garagalfamee jiru kan Maatewos irratti asirratti immoo malee gara hin galfamne eenyutu gara nuu galcha jedhaniitiin yaadanii jechuudha. Yeroo isaan millatanii ilaalan lakkoofsa 4 irratti yeroo isaan millatanii ilaalanutti garagalanii ilaalanuttis jechuudha. Dhagaan guddaan sun afaan awwaalaa irraa garagalfameera jedha. Isaanis awwaala keessa ni seenan. Achi Wangeela Maatewos irratti maal ilaalleetiin hin dhufne dhagaa ofii garagalchee irra taa'aa ture ergamaa Waaqayyoo jechuudha. Asirratti garuu isaanis awwaala keessa ni seenanii dargaggeessi uffata adii uffate tokkos gara mirgaatiin taa'ee argamee boolla awwaala keessatti jechuudha. Kan inni taa'atiin jiru asirratti immoo maaliif haala kanaan wal dhabuu danda'e? Waldhabbiinsi amma kana gahu maaliif mudatee jechuudha Wangeelota. Haaluma itti fufni ilaalluun Luqaas irratti maal jedhanii dabarsanii jennaan Luqaas 24 lakkoofsa 1 irraati kan inni jalqabu. Guyyaa jalqabaa torban sanaa ganama bari'aan dubartoonni sunis urgooftuu qopheessan sana fudhatanii dhaqaniidha. Silaa achirratti urgooftuu sana ni bitanii asirratti immoo sana fudhataniitiin deeman jedheeti kan inni dabarsaatiin jirudha. Isaan dhagaa balbala awwaalaa irraa garagalfame argan. Dhagaan sila yeroo dhaqanii akkamitti garagalchina jedhanii yaadaa turan kan Maarqos irratti kan Luqaas irratti immoo garagalfamaa isaa arganii jedha. Yommuu seesaniittis garuu reeffa Gooftaa Yesuus hin arganne utuma isaan waa'ee kanaa dinqisiifachaa jiranu namoonni uffata caccalaqisaa uffatan 2 isaan bira dhaabbatanii jedha.
Haaluma isin argitan wangeela lamaan dabarsine irratti ergamaan waaqayyoo tokko awwaala keessa ture, tokko ammoo dhakaa garagalchee irra taa'atiin turedha. Wangeela Luqaas irratti garuu immoo jechuudha nama lama dhufanii bukkee jala dhaabbatanii adeetiin nu dabarse. Isa kamtu sirriidha? Haala kamiin itti amantani? Haala kamiin illee nama amansiisuu dandeessanii jechuudha. Waan nama ajaa'ibu keessaa immoo Yohaannis immoo maal jedheetiin dabarse? Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yeroo ilaallu jechuudha. Guyyaa jalqabaa torban sanaa ganama barii utuma dukkanaa'ee jiru. Siree utuu biiftuun baateeti miti kan deeman. Amma garuu utuu dukkanaa'ee jiru Maariyaam isheen Magdalaa gara awwaalaa dhaqxee akka dhagaan afaan awwaalaa sana irraa fuudhame argite. Asirratti Maariyaam isheen Magdalaa jechuudha kophaa isheeti kan isin naqxe. Isa kamtu sirriidha? Awwaala sayyummoo dhagaan illee awwaalarraa fuudhameetiin kan inni jiru. Lakkoofsa 2 irratti kanaafuu isheenis fiiga waan dhagaan sun irraa fuudhamaa argiteef jechuudha. Fiigaa gara Simoon Phexrosii fi gara barataa biraa kan Yesuus jaallate sana ni dhaqxee jedhe kan inni dabarse. Amma yaa jamaa akkuma ilaaltan wangeelli haala kanaan yaada tokkitti irratti fannoodha. Fannoo Yesuus fannifamee du'aa ka'uu isaa irrattidha jechuudha. Haala kanaanidha kan inni wallabeetiin hin jiru. Kanaafidha kan paagaanirra yookaan yaada haaraa jara Yesuus booda uumame ta'uusaa kan mirkaneeffannu. Kan irratti Yesuus ni beeka ture akka jarri ajjeesuuf isa barbaada. Ni barbaadu maal jedheetiin dubbatte jechuudha. Ana ni barbaadu anallee hin argattanii dheettanii inni dubbateetiin immoo jiru. Kana irratti qabxiin kun ni dhumata jechuudha. Maaliif Yesuus ni barbaadu hin argatanu taanaan fannisuun illee hin danda'anu jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 33 fi 34 irra yeroo ilaallu Yesuus akkana jedhe. Ani yeroo gabaabaa isinii wajjiniin jira. Ergasii gara isa na ergee sana nan dhaqaa dheeti kan inni dubbate jechuudha. 34 irratti illee isin na barbaaddu garuu na hin argattanii iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessanii dheeti dubbate jechuudha. Erga argachuu hin dandeenye haala kamiin fannisuudha danda'u. Kanaafuu hin danda'anii jechuudha. Chaarchi faadaroonni asirratti maal jedhaniitiin dubbataniiru jennaan fakkeenyaaf chaarchi faadarii baay'ee kaasuun ni danda'ama. Akka Yesuus hin fannifamne baay'inaan dubbataniitiin jiru. Jaruma sana keessaa jechuudha wangeelotuma afran kun iyyuu sababa fannoo filatamanii malee wangeelonni baay'een ni jiru turanii jechuudha. Sababii wangeelli afran kun filatameef immoo sababii waa'ee fannoo dubbatuuf garuu immoo kanuma keessaan iyyuu haala kanaan walitti bu'iinsa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf chaarchi faadarii tokko yeroo kaasneetiin ilaalu chaarchi faadarii keessaa Iraanis kan namichi jedhameetiin ture jechuudha. Maal jedhee amma yeroo dubbisneetiin ture wangeelota irratti kan fannoo sana baate namicha Simoon jedhamu waan ta'eef namticha sana itti fakkaateetuma jechuudha. Dogoggora uumameen kan fannifame Simoon malee Yesuus miti jedhee dabarseetiin jira jechuudha. Kanaaf waldhabbiin haala kanaan baay'atu yaada tokko irratti kan inni jiru Allaan subhaanahu wa ta'ala yeroo nuuf mirkaneessu suuraan isaa suuraa 4ffaa ayata 157 irratti nuuf dubbateetiin jira. Akka jarri waldhabbii keessa jiran jechuudha. Ammas waan isaan nuti Masiihii Iisaa ilma Mariyaam ergamaa Rabbi ajjeefnee jirra jedhaniif isaan abaarredha. Isaanitti fakkeeffame malee isaan hin ajjeefne hin fannisne dhugumatti isaan isa keessatti waldhaba isa irratti shakkii keessa jiru yaada hordofu malee jedhee irratti beekumsa homaatuyyuu akka hin qabne nuuf himee jira. Asirratti beekumsa qabatamaa homaayyuu hin qabanii isaan qabatamaan isaa hin fannifne jechuudha. Rabbi Allaan subhaanahu wa ta'ala haaluma wadaa galee fi turettiin isaa ol fudhateetiin ni jira utuu inni lubbuudhaan jiru jechuudha. Suuraan isaa suuraa 4ffaa ayata 158 irratti dhugumatti Rabbiin gara isaatti ol isa fuudhee Rabbiin injifataa ogeessa ta'edha jedhee nuuf mirkaneessee jira. Kanaaf iyyuu isaan hin fannifamne jechuudha. Jazaakumullahu khairan. Jazaakumullahu khairan. Atis maashaallah Rabbiin fahmis hikmaas jalmisiif haa dabalu. Galatoomi wayyoomi ulfaadhu. Rabbiin waanuma hundaaniyyuu si haa qananiisu. Barattuu keenyaayi. Asumaan fooloo godhaanii obboleeyyan barattuu komparaatiiviiti. Fooloo godhaanii Ustaaz Farhaaniinis dhiifama gaafata akkasumas warri koomantiis dhiifama nuuf godhaatiniin xumuruudhaaf kaaneetiin jirra waan ta'eef inshaallah xumuruuf hin deemna. Yusrii bira jirtaayi. Yusrii bira jirtaa? Okay.
Isin yoo kan fagaattu taate Inaaya firaasha bira jirta? Iyyanin jira. Kaastee Yusriin lakkoofsa tokko barreessaatti. Okay. Yusri yoo bira kan jiraattu taate warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tufi. Hayyee obboleettii kiyya binti Jaafarii fi barsiisaa Umeer jazaakumullahu khair. Akkuma beekamu egaa Yesuus Kiristoos akka kiristaanonni jedhanitti cubbuu addaamirraa dhaalleef fannifamee jira jedhaniitiin hin yaadu. Mee yaada kana macaafarraatiin wal qabsiisni ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu kaayyoon fannoodhaa sababa addaam cubbuu dalageef Iyyasuus dhufee fannifamee jedhamee amanama kiristaanota biratti jechuudha. Garuu immoo akka macaafaatti Waaqayyoon duraanuu addaamii kan uumeef akka lafarra jiraatuufi malee akka jannata keessa jiraatuufi miti. Kanaaf immoo seera uumamaa boqonnaa 1:28 irratti maal jedha? Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isa harka jala galfadhaa qurxummii galaanaa irratti simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafa irratti munyuuqan irratti mootummaa qabaadhaa jedhee isaan eebbisee jechuudha. Kanarratti wanti hubatamuudha qabu jalqabumayyuu Waaqayyoon addaamiin lafa irra akka jiraatuuf malee jannata keessa akka jiraatuuf miti jechuudha. Dabalataan ammoo addaam firii san nyaachuun isaadha. Sababa malee sana nyaachuutu isa baaseedha jechuu miti jannata keessa. Kan biraa immoo asirratti addaamiif hawwaan maal nyaatan jennee kan ilaallu yoo ta'e seera uumamaa boqonnaa 3:6 irratti dubartittiinis ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uu isaa ija namaatti kan tolu ogeessa nama gochuudhaafis goomjaasisaa ta'uu isaa argite ija isaa irraa kutattee in nyaatte. Abbaa manaa ishee isa ishee wajjin tureefis immoo in laatte innis in nyaate. Egaa addaamiif hawwaan badiin jaraa muka nyaattuu taatee badiin nuti har'a dalagnus sanuma ta'uu qaba ture jechuudha. Faallaa sanaa nuyiif ija mukaa nyaachuun hayyamamaadha. Akkasumas badiin ilmi namaa har'a dalaguutti jiru nama ajjeesuu haatuu fi kan kana fakkaatanidha malee ija mukaa nyaachuutu miti kan cubbuu irratti ta'ee jechuudha. Egaa cubbuun kanarraati kan nuti hubannu cubbuun amala ilmoo namummaati malee kan dhaalaan dhufe miti. Kan itti aansee immoo kan nuti ilaallu Waaqayyoon ammootu badii jarri dalagan kanarratti maal itti murteessee kan jedhu laalla jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyoon dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa nan baay'isa ciniinsuudhaanis mucaa in deessa kana keessa immoo abbaa manaa kee in hawwita innis aboo si irratti in qabaataa jedhe jechuudha. Itti fufee maal jedhee Waaqayyo amma immoo namichaan ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhee si abboome waan nyaatteef lafti sababa keetiif abaaramaa hin ta'a. Atis bara jireenya kee hundumatti itti dadhabdee isa irraa in nyaattaa jedhe jechuudha. Itti aansee lakkoofsa 18tti ammoo inni qoraattiidhaa fi baalaan waraantee siif in biqilcha. Atis biqila lafaa in nyaattaa ati biyyoodha. Pointii kana naa qabadha. Ati biyyoodha deebitees biyyoo in taataa jedheen jechuudha. Deebites biyyoo in taata ati biyyoo lafaatti waan kutamteef gara isaatti hamma deebituttis dhamaatee dafqitee buddeena in nyaattaa jedheen jechuudha. Waaqayyo gooftaanis itti fufee kana waan Waaqayyo gooftaanis bofichaan kana waan gooteef ati horii hunduma bineensa bakkee hunduma keessaas abaaramaa hin taataa. Ati garaa keetiin lafa irra in lootaa bara jireenya kee hundumatti biyyoo in nyaattaa jedhe jechuudha. Itti dabalee ammas seera uumamaa boqonnaa 3:14 irratti ani sii fi dubartittii gidduu sanyii isheetii fi sanyii kee gidduu diinummaas nan buusa inni mataa kee in buruqsaa atis koomee isaa in idditaa jedhe jechuudha. Kana irratti wanni sirriitti hubatamuudha qabu akkuma duraan dubbatame Iyyasuus cubbuu ilmaan namaa addaam irraa dhaalameef fannifamuu dhufeedha yoo ta'e gaaffiin asirratti ka'uu qabu maalidha? Tokkoffaa eega Iyyasuus fannifamee duuti hafeera. Iyyasuus eega fannifameeti duuti hafeera. Lammaffaa maaliif har'a dubartoonni ciniinfatanii da'uu erga Iyyasuus badii kana ilma namaa irraa kaasuuf du'eetii ta'ee dubartoonni maaliif ciniinfataniiti da'u? Sadaffaan immoo
fannifamuun Yesuus dafqaan dadhabanii buluu hambiseera. Hafuu qaba ture jechuudha wanti kun. Kanatti aansinee immoo Hosiyaa boqonnaa 6 yaa ilaallu. Ani jaalala nan barbaada malee aarsaa miti jedhe Waaqayyoon. Gubamuu caala immoo ana Waaqayyoon beekuun keessan nan barbaada jedhe. Itti dabalees immoo Maatiyos 9:13 irratti inni gara laafinaan barbaada malee aarsaa miti jedhu maalitti akka hiikamu dhaqaa baraa. Anoo warra gara qajeelotaa waamuu hin dhufne warra cubbamoota waamuu kan dhufe malee jedhe. Itti aansuun Waaqayyoon ammoo kakuu moofaa keessatti akkas jechuudhaan dubbateera jechuudha. Namni addumma addaan cubbuu ofii isaatiif haa ajjeefamu malee abboonni ilmaan isaaniitiif hin ajjeefaman. Ilmaanis abbooma isaaniitiif hin ajjeefamin jedhe. Dhiifama. Naam. Jamiila irratti inni xumuramaa jechaadha. Rakkoo tokko hin qabu yeroo sirii xumuruutiin of hin cinqiniitiin yeroo si firii taatetti wannoo taatu waan ta'eef. Faraash ani jirta. Eeyyan jira. Sagaleen kun jiraami? Okay, sagaleen kun jira. Hayyee. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت جعفر يسري في برسيسا عمر جزاكم الله خيرا سنين جتشا إساني كأيو فنو في والأبي جرو في وانجرو هندو مسادو بتاني جرو أنا مو كان ندبدو يسوسي في كقومو فاكي ستي مالتو وادا قلمي في يوكان مو مالتو راجمي في توري كان جلو سانا راجة شورا faarfannaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 haga 3 irra jiru kan ilaallu yoo ta'e mootonni lafaa ka'anii jedha bulchitoonnis Waaqayyoo fi Masiihii isaatiin mormuuf Masiihii jechuun Yesuusiin mormuuf walitti qabamanii isaanis kottaa foncaa isaanii ofirraa kukkunnaa hidhaa isaanis ofirraa hiiknee gannanii jedhu jedhamee faarfannaa keessatti raajame. Mootonni faarfannaa kana keessatti yookaan kakuu moofaa kana keessatti akkas jedhamanii Waaqayyoo fi Yesuusiin ni mormu Masiihiitiin ni mormu jedhaman kun eenyudha jennee kan laallu yoo ta'e immoo kakuu moofaa keessatti hojii argamtoota boqonnaa 4 lakkoofsa 27 haga 28 irratti maal jedha? Dhugumaan Heroodisii fi Phoonxoos Pilaatos namoota ormaatii fi uummata Israa'el wajjin hojjetaa keessa qulqulluu isa kam Yesuus isaati dibdetti mari'achuu jedhanii magaalaa kana keessatti walitti ni qabamanii isaanis waanuma humnaa fi fedhiin kee akka wanni kun ta'uuf duraan dursanii murteessan sana hojjetanii mootoliin kun warra kamidha jennaan warra kakuu moofaa keessatti Yesuusiin ni mormu jedhamee raajame sanadha jechuudha. Ammas deebinee faarfannaa boqonnaa 31 lakkoofsa 13 haga 15 irra kan jiru yookaan laallu ta'e asaasa namoota baay'ee nan dhagaatii kallattii hundaan sodaatu jira. Isaan natti malatanii lubbuu koo balleessuuf mari'atan. Yaa Waaqayyo ani garuu sin amanadha. Ati Waaqa kooti naan jedha. Barri koo si harka jira diinota koo jala warra na ari'atan harkaas na baasii jedhee eenyutu kadhata jedhamee sitti raajame Yesuustu akkana jedhee ni kadhata jedhamee raajame yookaan dubbatame. jechuun onnaa dhufne ilaallu Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 27 irratti Yesuus maal jechaa ture amma lubbuun koo dhiphatteertiitii egaa ani maal jedhu ree yaa abbaa isaatii kana jalaa na baasi garuu ani sababii kanaafiin gara isaatii kanaa dhufe jedhee kadhataa ture faarfannaa keessatti maal jennee turre faarfannaa kana kakuu moofaa keessatti Yesuus ni kadhataa jedhamee raajamee ture jechuudha. Ammas deebii faarfannaa boqonnaa 20 lakkoofsa 6 irratti maaltu jedhame ani akka Waaqayyoo dibama isaa fayyisu amma beeka Waaqayyo humna nama fayyisu kan harka isaa mirgaa keessaa jiru sanaan samii isa qulqulluu keessaa deebii ni kennaafi eenyuuf deebii laata jedhamee raajame Yesuusiif yeroo inni kadhatu deebiin laatama jedhamee raajame jechuudha. Deebinee kakuu haaraa keessatti Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 43 irratti maal jedhamaa ture inni Waaqa ni amanata eenyutu Yesuustu Waaqa ni amanata Waaqni yoo isa jaallate mee amma isaa oolchuka inni ani ilma Waaqaati jedheeraati jedhanii eenyutu Yesuusin akkas jedhanii itti fakkoraa turanii warra Yesuusii fi Waaqayyoon mormuuf jedhanii walitti mari'atan sanatu
akkas jedhanii Yesuusiin siyaa oolchu ka waaqayyoon natti waammattu kun ati ilma waaqaati jedhaa ture irraati haa waammatu ka isaa oolchu ka jechaanii turan jechuudha. Ammas deebiinii faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 14 haga 16 irra kan jiru yoo kan laallu ta'e waaqayyos akkana jedhe sababii inni na jaallatuu fi ani sanan oolchaa waan inni maqaa koo beekuuf isa nan eegaa jedhe inni na waammataa anis nan deebisaaf rakkina keessatti ani isa wajjin nan ta'a isa nan oolcha ulfina nan kennaafi ani umrii dheeraa isa nan quubsa fayyisuu koos maalin godhaa isatti nan agarsiisaa jedhe kana jechuun waaqayyo akka isa eeguu fi akka isa jaallatu innis wanta inni na jaallatuuf innis wanta inni maqaa koo beekuuf wanta inni na waammatuu fi ani wanta inni na kadhate hunda isaan allaadhaa fi jechaa ture jechuudha. Deebinee maka koo haaraa keessatti Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti yoo gadi deebinee ilaalle Yesuus yeroo lafa irra jiraachaa turetti maal gochaa ture iyya guddaa fi imimmaaniin isa du'a isa oolchuu danda'u sanatti kadhannaa fi waammata dhiyeeffate eenyudhaan du'a isa oolchuu danda'u jedhame suni waaqayyo du'a isa oolchuu danda'u sanatti maal godhe kadhannaa fi iyyatti dhiyeeffate jechuudha. Sababni inni sodaa waaqaa qabuufis maaltu godhame fi kadhannaan isaa ni dhaga'amee fi faarfannaa irratti maal jennee turre kadhannaan isaa ni dhaga'ama inni maqaa koo beekan waammata kadhannaa isaas nan dhaga'a jedhee kakuu haaraa moofaa keessatti raajamee fi kakuu haaraa keessatti immoo Ibroota kana irratti akka kadhannaan isaa suni dhaga'ameefidha kan inni ibsu jechuudha. Ammas deebinee faarfannaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti yoo kan laallu ta'e inni samii keessaa teessoo irra taa'ee jiru sun maal godhaa ni kolfa gooftaanis isaanitti maal ni godhaa ni qoosa eenyutti qoosa jennaan warra isatti mari'ataa ture sanatti. Maaliif itti qoosa jennaan immoo inni kadhatee fi hin dhaga'amu jedhanii itti odeessaa turani garuu immoo waaqayyoon nan dhaga'aaf jedhee raajee fi kadhannaa isaas akka dhagee gaafa baranii itti qoosuu jechuudha. Gooftaanii inni samii keessaa teessoo irra taa'ee jiru suni isaanitti ni kolfaa jechuudha kadhannaan isaa waan dhaga'ameef. Ammas deebinee faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 9 haga 10 irra kan jiru yoo kan laallu ta'e ati yaa waaqayyoo ati isa ani kooluu itti galuudha jetteetta. Isa hundumaa gararraas jiru iddoo kooluu itti galtu godhatteetta. Wanti hamaan sitti hin bu'u dhiichis mana keetti hin dhiyaatu jedhamee raajameef jechuudha faarfannaa irratti. Annaa kakuu haaraa keessatti immoo dhufnee ilaallu Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 33 haga 34 irratti Yesuus yeroo isaan isa barbaadaa turan sana maalittiin jedhe Yesuus yeroo sanatti egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin bira jira. Kana booddee gara isaa ana argee nan dhaqaa gara isaa abbaa jechuudha. Isin ana barbaaduu jirtu garuu maaliin gootanii ana hin argitanii jedhe. Iddoon jirus dhufuu hin dandeessanii ittiin jedhe maaliif iddoon na arguu hin dandeessan kan inni jedhe kuni faarfannaa keessatti waaqayyo abbaa bakka inni qopheesseef sana sababii deemuu fi ana na arguu hin dandeessanii jedhe kanaaf inni faarfannaa keessatti mana keetti hin dhiyaatu jedhamee raajameef suni asirratti inni Yesuusis afaan isaatiin na arguu hin dandeessanii iddoon jiruttis hin dhiyaattanii jedhe jechuudha. Ammas deebinee faarfannaa boqonnaa 91 lakkoofsa 11 irratti yoo gadi wal siqnee ilaalle immoo inni akka isaan karaa kee hunda irratti si eeganiif maaltu godhamee fi ergamtoota isaa siif ni ajaja. Waaqayyo inni akka karaa isaa irratti si eeganii fi Yesuusii fi ergamtoota isaanii ajajaa fi jechuudha. Deebinee ammas immoo Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti yeroo seexanni Yesuusiin qoruudhaaf jedhee karaa gaaraa geessee qoraa turetti seexanichi maalittiin jedhe ati yoo ilma waaqaa taate gadi of darbadhu asirraa gadi of darbadhu akkana jedhamee barreeffamee irraati maal jedhee barreeffamee irratti jechaa ture inni ergamtoota isaasiif ni ajaja kakuu moofaa keessatti raajameef sana seexannitti odeessaa ture jechuudha Yesuusitti inni ergamtoota isaasiif ni ajajaati maal godhe isaanis akka miilla keetiin dhagaatti hin buuneef maal godhu harka isaaniitiin ol si fuudhu kanaafiyyuu dhagaan iyyuu miilla keetti hin buuti asirraa gadi of darbadhu ittiin jechaa ture jechuudha maaliif seexanichi kakuu moofaa keessatti caafame sana kakuu moofaa keessatti barraa'e sana raajii sana waan itti dubbateefi jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kakuu moofaa yookiin faarfannaa keessatti dubbatame Yesuusiin nan oolcha kadhannaa isaas nan dhagaa jedhame kakuu haaraa keessatti ammoo Yohaannis 12:27 irratti Yesuus kadhateera Ibroota 5:7 irratti ammoo kadhannaan isaa sun dhaga'ameeraaf jedhameera jechuudha. Yesuusis deebi'ee immoo yeroo seexana sana duukaa wal falmaa turetti Yesuusiin seexanichi akkas jedhamee si raajameera ta'e asirraa gadi of darbadhu yeroo ittiin jedhu lakkii inni achirratti caafame suni kan waan koof miti anaaf hin jedhamne ittiin jedhee seexana sana hin mormine maaliif wantichi achitti dubbatame sun kan isaa ta'uu isaa waan beekuuf jechuudha. Yesuus callisuun isaas immoo wantichi isaaf dubbatamuu isaa mirkaneessaa jechuudha. Erga Yesuus ni kadhata kadhannaan isaas ni dhaga'ama jedhamee raajame Yesuus immoo kakuu haaraa keessatti kadhatee kadhannaan isaa sunis dhaga'ameeraaf jechuudha.
Amma immoo Yesuus ergameera fannifamuu mitiiti. Yesuus eegameera fannifamuu illee mitiiti. Dhagaan iyyuu akka isa hin dhoofnee fi ergamtoonni ajajamaniiruuf jedhameera. Waaqni Yesuusin dhagaan iyyuu akka isa hin dhoofneef ergamoota ajajuuf kuni akkamitti yeroo inni fannifamu kana callisee ilaala. Dhagaan iyyuu sin dhayin jecha fannifamuu wanta guddaa wanta lubbuun isaa darbu kana immoo akkamitti ajajaaf kun gaaffii keenyadha jechuudha. Ammas deebi'ee akka isaan fannisaniif immoo akkamitti heeyyamaaf dhagaan iyyuu sin dhayin jecha akkamitti heeyyamaaf jechuudha Waaqayyo kunis gaaffii keenyadha. Lakkii Yesuus fannifameera du'eera kan nuun jettan yoo ta'e ammoo Waaqayyoon sobsiisaa jirtu jechuudha. Maaliif Waaqayyo kakuu moofaa keessatti sin eegattiin jedhee kakuu haaraa keessatti immoo waadaa isa sana guuteeraaf waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo Waaqayyoon sobsiisaa jirtu yookiin immoo waadaa Waaqayyo seene suni waadaa sobaatii jechaa jirtu jechuudha. Kanuma fakkaata inshallah. أيه جزاكم الله خيرا زادك الله فهما وعلما تمروا في دمنا وانتي في سجنتان تمر الرتي جميل هذا أتبو دانيس ووهين دبدتنيني إن شاء الله كرا أستاذ الدبرسيني أستاذ لي فما قافنا إنسان ساعتي كان نوفين كني نتنين جدي ما ساعتي كان هندر كافرني جميل أتيه في عليكم ورحمة الله سقلين كي يجرى جرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله واي فنو لقمتي يسوس فني فميرا قسم مو بيتيو بايبلين ني إبسا كان جدو كنا أكو مجرد رات تكاسني تنجرم برسيسة باغانو تاتو قسم مو تيو بايبلين كان الرات ولا بيت أو إنو ما يو كاكو مو فاكيستي كاني وانتي وادن إسا قلمي أكا واقيون إسا إيكو badan isa galame ta'u laaletiin jira kanarraa wanti nu hubannu inumayyuu Yesuus fannifame kan jedhurraa hin fannifame jechuutu irra salphata akkuma baaybiliitti kan laallu yoo ta'e qabxiin kiyyaar ammuutu iyyuu maalidha Isaayyaas 58 irra qabxiin jiru sun waa'ee maalii dubbata jenneetiin kan laallu yoo ta'e Jewish commentary irratti kitaabichi kan warra kiristaanaa qofaa miti waan ta'eef kan warra Jewish yookaan ammoo iyyuu warra Yahudaati illee Jewish commentary irra Talmud irra yoo fudhadhu eenyuuf jedheetiin lafa kaa'e to the people of Israel inni sun jedhe uummata Israa'eliif jedhe garuu mootiyyuu baaybiliitti deebineetiin kan laallu yoo ta'e afaan loqoda baaybiliitiin kan hiikan yoo ta'e mootiyyuu waa'ee guutumatti waa'ee uummata Israa'el kan dubbachuutti jiru inshallah yeroo xiqqoo fudhadheetiin irraa dubbadha Isaayyaas 53:8 irra kan jiru kana jalqaba irratti hiika dogongoraa qaba hiika afaanii dogongoraa qaba innis gara afaan Oromoo yookaan gara afaan Amaariffaa yookaan mootiyyuu gara Ingilish gaafa hiikan dogongorsiisanii hiikaniitiin jiru kan Hibruu irra jiru jechuudha. tawaggade jedheetiin afaan Amaariffaatiin kan kaayetiin jiru sun kan afaan Hibruu irratti maal ta'uu qaba tawaggadu jedheetiin bakka bu'uu qaba kanallee mootiyyuu farfannaa 9:7 irratti saxxaachoo jechi jedheetiin lafa kaa'e sun afaan Hibruutiin maal jedha naataan laam jedheetiin lafa kaa'a naataan laam Isaayyaas 58:8 irratti mootiyyuu maal jedheetiin tawaggade jecha jedheetiin Amaariffanii kame kanaaf maal jedheetiin kaa'e neegaa laam jedheetiin lafa kaa'e neegaa laam jechuun tuni laam jechuun tuni maal ibsiti wanti ibsiti baay'ina ibsiti osoo mootiyyuu naxalaa ibsuu siingilii osoo ibsuu barbaade neegaaloo jedheetiin lafa kaa'uu qaba neegaaloo jedheetiin lafa garuu mootiyyuu inni akkamitti ibse naataan laam neegaalaam jedheetiin ibse saniifuu waa'ee maalii haasa'uu jira waa'ee waan bal'aa yookaan mootii waan baay'ee wayiiti malee waa'ee qaama tokkicha haasa'uutti hin jiru jechuudha. So waa'ee maalii haasa'uutti jira jenneetiin kan laallu yoo ta'e baaybilii keessaa akka loqoda baaybiliititti waa'ee saba Israa'el gara duubaa deebinee Isaayyaas 52:5 irratti utuu sabni koo wanta tokko iyyuu otoo hin argatin erga fudhatame amma immoo asii maalan qabaree warri isaan waan isaan isa boosisu yeroo hundas maqaa koo hin arrabsamaa jedhe faarfannaa 77:15 irratti ati saba koo ijoollee Yaaqoobii fi Yoosef irree keetiin furteetta jedhe ijoollee eenyu ijoollee Yaaqoobii fi Yoosef saba Israa'el jechuudha seera ba'uu 6:6 irratti eegaa Israa'elootaaf ani Waaqayyoodha ba'aa warra Gibxii jalaa isin nan baasaa jedheetiin waadaa galee eenyudhaan saba Israa'eliin Isaayyaas 52:10 irratti biyyi lafaa guutumatti daariidha hamma daaritti fayyisuu Waaqayyo irraa argaa jedhe Waaqayyo irree isaa isa qulqulluu saba lafa irraa hundumaa duratti dhimmuun isaa jedhe ittiin dhaadatutti jira jechuudha sabni Israa'el kun sanboodoo Isaayyaas 53:1 irratti maal jedhe isa nuyi dhageenyee himni eenyu amane irree Waaqayyo
waaqayyoos eenyutti mul'ate jedhe. Faarfannaa 80:11 irratti damoota isaa hamma galaanaatti lataa isaa hamma laga Efraaxiisitti in diriirfatee jedhe. Hisqeel 19:13 irratti ammas ishee lafa onaa keessaa lafa gogaa bishaan hin qabne keessa in dhaabamtii jedhe. Waa'ee eenyutti dubbachuutti jira? Waa'ee saba Israa'el. Isaayyaas 53:2 irratti inni akka biqiltuu mukaatti goofticha duratti ol in ba'a. Akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessatti ba'us in ta'aa jedhe. Hisqeel 7:8 irratti ammas ani dafee dheekkamsa koo isa irratti nan dhangalaasaa jedhe. Dheekkamsi irra jira. Eenyurra? Saba Israa'elis irra jechuudha. Faarfannaa 44:3 kanarratti lubbuu keenya awwaara keessa guggufteetti dhagni keenyas lafatti maxxaneeraa jedhe. Cunqursaa jala jiru jechuudha sabni Israa'el kun. San booda Ermiyaas 46:12 irratti yeella'uun keessa saba lafa irraa biratti dhaga'ameera. Iyyi keessanis lafa irra guuteera. Gootni gootaa gufatee jechuunis isaanii wal wajjin kufaniiru jedhe. Isaayyaas 52 irratti gaafa deebinu lakkoofsa 14 irratti haa ta'u iyyuu malee akkuma namoonni yeroo isa argan ta'anii dinqisiifatan akkasuma danaan garbicha kootii waan badeef jedhe. Bifni isaas kan ilmaan namootaa fakkaachuu waan dideef jedhe. Isaayyaas 53:2 irratti immoo simboodhaa fi surraa waan hin qabneef nuyi isa ilaaluu hin jaallannee jedhe. Eenyu? Waa'ee saba Israa'el dubbachuutti jira. Birqabiidhaan jechuudha. Ermiyaas 30:12 irratti Waaqayyo dubbii isaa itti fufee isin madaa fayyuu hin dandeenyen in madooftuu. Eenyudhaan jedha? Saba Israa'eliin jechuutti jira. Ermiyaas 22:23 irratti akka dubartii da'uuf jettee miixattuu. Muddamni yommuu isin qabatu attamitti namni garaa isiniif laafaree jedhe. Isaayyaas 60:15 irratti isa dur namni si irraa goree si jibbee tures isa dur namni tokko illee si keessa hin darbines jedheen. San booda Isaayyaas 53:3 irratti maal jedheeni? Namoonni isa tuffatanii isa irraa hin goranii jedhe. Faarfannaa 44:22 irratti maal jedha? Nuyi garuu akka hoolota qalamaniitti laakkaa'amne. Eenyutu jechuutti jira? Saba Israa'eliitutu akkas jedheetiin dubbachuutti jira. Ermiyaas 30:7 irratti wayyoo guyyaan sun guyyaa guddaa sodaachisaadha jedha. Guyyaan kun jennaan kan akka isaas ta'ee hin beeku jedhe. Akka guyyaa sanii guyyaan sun kami jennaan guyyaa inni sanyii Yaaqoobiif guyyaa rakkinnaa in ta'a jedhe. Guyyaan sun guyyaa kami jennaan guyyaa Isaayyaas 53:8 irratti dubbatamutti jiru san jechuudha. Ermiyaas 50:17 irratti sabni Israa'el akka hoolaa leencaa ri'uu in tatamsa'anii jedhe. Sabni Israa'el. Isaayyaas 53:7 irratti akkuma ilmoo hoolaa ishee qalamuudhaaf gaggeeffamutti in oofame akkuma hoolaa yommuu rifeensa irraa muran caljettu inni caluma in jedhe malee afaan isaa hin saaqannee jedhe. Eenyu? Sabni Israa'el. Yesuus ammoo akkuma Baaybiliin jedhuttu deebineetiin kan laallu yoo ta'e boo'eetiin kadhataa ture. Na oolchi jedheetiin kadhataa ture. Garuu qaamni kun maal jedheetiin dubbatamuufitti jira? Hin dubbannee jedhe, in callisee jedhe. Aarsaa kanaaf uf dhiyeessee jedhe. Hisqeel 37:12 irratti kanaaf ati isinitti raajii dubbadha. Waaqayyo gooftaan yaa saba koo kun awwaala keessaa nan baasaa jedhe. Saba koo awwaala keessaa nan baasaa jedhe. Cunqursaa kana hunda keessaa ni baasaa jedheetiin dubbachuutti jira. Isaayyaas 53:9 irratti maal jedhee? Inni jal'ina tokko illee hin hojjenne gowwoomsanis afaan isaa keessaa hin baane jedhe. Sababa saniifuu maal argata? Isaayyaas 53:10 irratti inni lubbuu isaa aarsaa sababii yakkaatiif dhiyaatu godhee yoo dhiyeesse sanyii isaa arguuf jira jedhe. Eenyu? Sabni Israa'el sanyii isaa san booda jedhe cunqursaa kana hunda booda arguuf jira jedhe. Isaayyaas 65:22 irratti sabni koo akka muka gaattiraa bara dheeraa in jiraata. Yesuus jiraateera lafa kanarra san booda. Jiraateera Yesuusiif guutumattuyyuu ooluu hin danda'u jechuudha. Isaayyaas 53:10 irratti sanyii isaa arguuf jira, jabinni isaas in dheerataaf, jaalalli koos karaa isaa in raawwatama jedhee cunqursaa kana hunda jalaa baasee booda Waaqayyoon haala kanaan waa'ee saba Israa'el dubbachuutti jira jechuudha. Guutumattuyyuu waa'ee fannoo Yesuusiin waan wal qabatu tokkollee hin qabu. Waa'ee fannoo Yesuus akkuma Rabbiin Qur'aana isaa keessatti cufesan jechuudha. Hin ajjeesne hin fannisnellee jedhe. Shakkii keessa jiru hin humaayyuu jedhe. Kanaafuu Yesuus Baaybilii keessaa qoranneetiin kan laallu yoo ta'e akkasuma immoo kitaabolee seenaa garaagaraa keessaa kan laallu yoo ta'e guutumattuu fannifamuu isaa hin arginu, hin fannifamne, hin ajjeefamne jechuudha. Jazakumullah khairan. Rabbiin barakaa sitti haa godhuutiniin.
Sayyaa xiqqeeshoo isii waa dubbadhu moo daqiiqaa shanan fudhatu bariyyuu kiyyaayii ani yoo isin hayyamtaniin dubbadda malee yookaan asuma irratti golabuu ni dandeenya ustaaza dhiifama gaafanne. Yaada jiru konkuluuzinii itti godhiitii daqiiqaa 3-4-5 tokko. Kalaas gara ustaazaatti deebisna inshaallah. Ayyaayyashi. Jazakumullahu khairani warri gaggeessitoonni rabbiin barakaa isiniif haa godhuutiniin silaa kiristaanonni ammoottiyyuu sa'aatiin jiraateetiniin kiristaanota ol galchineetiniin gaafii irraa fuunee akkasitti ammoottiyyuu deebisuu ni dandeenya jechaadha kara hundaaniiniyyuu laakiin ammoottiyyuu sa'aatiin ammoottiyyuu akkanatti kan inni fiigutti jira waan ta'eef galatooma warri koppiliinkii fi taphtaa gootanis galatooma ammas ammoo itti fufaatiniin wanti ammoottiyyuu tokko kan sa'aatiin ammoottiyyuu hin gahin ijoolleen dhiisan keessaa tokko qabxii takka qofaan dubbadda. Inni suni maal inni Quraana suuraa Ali Imraan suuraa 3 ayata ammoottii 55 irratti warri kiristaanotaa qabxii kanarratti isaan akka Quraanattis fannifame jecha jedhamu wayii inni dubbatanii jechaadha. Inni suni maal inni Rabbiin akkas jechuudhaan isa dubbate. إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك yeroo ammootii Allahin jedhu dubbadu yaa Muhammad yaa Isa ani si raffisuuf deema akkasumas ammootii ol si fuudha gama kiyyatti jedheetiin yeroo dubbatu jecha mutawaffiika jedhu kana warri ammootii penteedha akka nam ammootii Quraana beekutti ammootii maalitti fassaranii mootii haqiiqii sana jedhaniitiin hin fassaran laakiin wanti kun mootii haqiiqii sana osoo hin taane hirriba naumitti kan inni ammootii fassaramudha jechaadha fakkeenyaaf رسول صلى الله عليه وسلم حديث موتي سنن ابن ماجه حديثكم سديف لب سدتي في سدت مرات مال جدني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور جاء ربي هنيا قالني صفاته إذا أموت يونو جراكفت إرجع أموت يونو أجفت جدانيتنين رسول صلى الله عليه وسلم حلسني أموت يو رب كان كرتني جد إيجن أجفت تنين جدانيتنين دبتن رسول صلى الله عليه وسلم أموت يو رب إنه أجسيتنين هنجر إرجع نتدونيتنين جن نورا في سمالة إرجع أموت يو رهنتنين مالك كان إني دبتو تجرو إرجع أموت يو أجسيتنين نكاسي كان أجتشورا يمتي So kanaafiyyuu Quraanni suuraa Ali Imraan suuraa 3 ayata 50 shirra jiru haala kanaan beekamu qaba jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan suuraan isaa suuraa 4 ayata 57 irratti jechi isaan ammootii Iisaa ilma Maryam ajjeefna jedhanii hajibaa jedhe hin ajjeefnes hin fannifne walaakin shubbiha lahum akkanaa jedhu isaanii fakkeeffame jedhe. Jarriin ammootii isa keessatti wallaban beekumsa tokkoyyuu hin qabani illatti baa'azzanni si haamala jedhe wamaa qataluuhu yaqiina. Isan ajjeefna jedhaniitiin kan dubbatanii jechuudha. Isaan ni du'a eeyyan ni du'a. Yoom du'a gana ammootiyyuu akira ammootiyyuu duniyaa kanaadhaa yeroo ammootiyyuu qurbi sa'a yeroo ammootiyyuu sanatti jechaadhaa ni du'a jechaadha. Imaamu Ahmad bin Hanbal musnad isaanii keessatti mujallada lammaffaa hadisni 406 irratti Rasuul sallallahu alaihi wasallam nabiyyoonni obboleeyyan ammootiyyuu masaanuuti abbaan haati isaanii gargara amantaan isaanii tokko jedhaniitiin hin dubbatan. Hadisa kana keessatti Rasuul sallallahu alaihi wasallam Iisaan gaafa dhufu masqalas ni caccabsa akkasumas booyyes ni ajjeesa akkasumas jizyaa sammootii lafa kaawwaa dunnaas ila al-islaami gara islaamummaatti nama waamaa jedhan. ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام زمان أموت النبي الله عيسى نفسنا كيست رب أمنته ديو لا فرع في تيتن الإسلام ما قفهم بساجدا زمان ما موت نبي الله عيسى نفوسنا كيس مسيح الدجال نس ربنا موت كرا نبي الله عيسى تين كاجسو جال ارجسني نجين موت يلا فرتب كان إني ترود جال فيمكث 40 سنة وقع فرتم موت نترى ثم يتوفى ارجسني إنس ندوا أجمت ندوا جتشود رب سبحانه وتعالى سسني أجسا ويصلى عليه المسلمون مسلمون موت الرسالاتني مالي في إساتو مسلمة وهي أمنتا إسلام ما كان إني برسيسات إني ترى يروس أني سموت ويدعو إلى الإسلام غير إسلام ما كان إني وامن تجرو كناف نبي الله عيسى عليه السلام هنجي فمنه هنفن فمنه جتشودا ورّي إسا أجيسني إسا فنفن جدانيتين دبتا ما لهم به من علم إلا اتباع الزن كما رب جلسنا جداي أستاذ الفرحان دي منوف بدا ساعتي isin nuuf kennitanii ol isin irratti dubbanne waan ta'eef baazway arguyyaa tarii barumsa tarii bakka hojii oltanii dadhabdanii sa'aatiin kun sa'aatii isin afur itti baafattanii dhiifama nuuf godhaatanii
itti fufaa xumuranneetiin hin jirra. Jazakumullahu khairan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torbee dhuftus inshallah asitti ta'e iddoo birattis ta'e wal agarru ta'a. Dhiifama ustaaz dhiifama gaafachuu barbaada. Mee kareef amanuu barbaadaa jedhu ol bahee ustaazni achumaan isaa waliin haasa'eetiniin achumaan haa xumuranii isaan dhiifamallee nuu godhanii jechuudha. Sa'aatii irraa wanti jennetiin isaan teessifne kana afuinuu jedhanii haasofsiisanii mucaarree fi lakkoofsa tokko barreessiti yoo hayyamamaa akka ta'u taate jechuudha. Ayyee jazaakumullahu khairan inshallah ni gashitanii. Ustaaza dabarsine amma. Barakallahu fiikum sagantaan keessan sagantaa hedduu namatti toludha. Jazaakumullahu khairan rabbiin isin milkeessu itti ufiinsa isiniif haa taasisu. Waa lamarratti eegga seenuun keessan olle yaada koo kennadhee yaa'u isinirraa goolaba. Inni jalqabaa inshallah same time otoo mata duree tokko irratti isiniif ta'e mata duree tokkoon sana paartii godhatanii dhuma fakkeenyaaf namni tokko paartii jalqabaa raasee giddu galeessa dhumarraa akkasitti too waan mata duree tokko waa'ee fannoo irraa ta'e waa'ee fannoo waaqumaa Yesuusirraa that means namoonni yaadni isaan bakka tokkotti akka intinii ta'e isin dhaggeeffatuuf fakkeenyaaf fannoo irraa Yesuus waaqumaa isaa akkasitti haasa'amee ture itti fakkaata. So otoo akkasitti sirreessitanii qophii isin qopheessitan baay'ee hedduu namatti tola isin akkan qalbiidhaan ta'anii dhaggeeffatamu ture. Gara fuulduraatti inshallah akkasitti arreenjii gootanii akka itti dubbattan abdiidhaan qaba. Kabira sa'aatii fayyadamuu yaala. Sa'aatii fayyadamuu isiniin jedhu fakkeenyaaf nam tokkoof daqiiqaa 15 kennitanii akkasittiin waan tokko irratti yoo ta'e hundumtuu qalbii gammadaadhaan isin dhaggeeffata. Dammaqeessallee namaa ta'a. Akkasitti irra bareeda jedhee akka kootti yaada kana caala akka nama simatuuf jechuudha. Baay'ee nama simata. Akka nama simatuuf immoo otoo daqiiqaa olii ta'e tokko 15 mata duree tokko irratti guyyaa tokko gootanii torbee keessatti akka sagantaatti gootanii it's very good. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Galtoomaa isiniin jedha yaadnu koo isinitti akka yaadaatti isinii kenne garuu akkaataa itti adeemsa keessan isintu beeka barakallahu fiikum. Akka nama ala taa'ee ilaalu tokkotti kan isinii kenne. Jazaakumullahu khairan.